otoon waaqayyo na boqochiise jedhanii guyyaa du'a isaanii kan eegan baay'een isaanii jiru. Namni dhiiga namaa lolaas akkuma qaa'een dhumni isaa gaarii hin ta'u. Namni dubbate iyyuu dubbachuu baates iyyuu waaqayyoon isa kana ni dubbata. Waaqayyo isa kana dhagaanii ba'a. Kanaaf guyyaa har'aa kana gara kanatti kan dhufneedhaaf nuti gadda isa darbe sana si yaadachiisuudhaaf miti. Gadda abbaa keenyaa sana si yaadachiisuudhaaf miti. Amma garuu ayyaanadha. Amma guyyaan kun ayyaana, gaddi sunis yeroo qaba. Namaa yeroon gaddan yeroo qaba. Wanti hundumtuu yeroo qaba jedhee makba biratti akkuma dubbate boqonnaa tokko sirratti dhalachuudhaafis, jiraachuudhaafis, fuudhuudhaafis, waan hundumaa raawwachuudhaafis waan hundumaatiif yeroo qaba. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 5:25 gubbaa irratti akkana jechuudhaan dubbata. Warri du'an lammata du'a keessa akka ka'an, warri du'an guyyaa isaan sagalee Waaqayyoo itti dhaga'an ni dhufaa jedha. Warri gaarii raawwatan du'aa ka'umsa gaariitiif, warri hamaa raawwatan immoo murtoo Si'ool ibidda bara baraatiif ni ka'uu jedha. Kanaaf abbaan keenya har'a nu gidduudha haa boqotan iyyuu malee, nu gidduu jiraachuu iyyuu haa baatan malee, isaan waliin nutis isaanitti makamnee du'aa ka'umsa lammataatiin abbaa keenya waliitiin wal agarra. Fooniin otoo jiraatanii isin haa turu, maatii haa turu, eenyumti keenya ni gammanna. Garuu fedha Waaqayyoo ta'eetu as deebisuu hin dandeenyu. Nutu gara isaanii dhaqa. Isaan deemsa isaanii deemsa gara Waaqayyoo taasifatan. Nutis immoo deemsi keenya deemsa gara Waaqayyootti kanaatiin booda gara Waaqayyootti deemna. Isaan gara keenya hin dhufanii nuti gara isaaniitti dhaqa. Du'aa ka'umsi fi jireenyi anadha. Kan natti amanu yoo du'e illee jiraata ta'a. Kan natti amanus inni jiraatadha jechuudha. Gooftaan keenya uumaan keenya Alaazaariin du'a keessaa waamee ilmi namaa erga du'e foonsaa lafeensaa erga awwaala beenuun booda Waaqayyoon du'aa ka'umsa isaatiin guyyaa murtoo sana guyyaa dhufaatii isaatti akka kaasu gooftaan keenya qulqullichi Yohaannis irra bulee nu barsiiseera. Kanaaf egaa inni kun boqonnaa foonii abbaa keenyaatiif namni otoo hatu, namni osoo saamu, namni akkuma kana otoo dhiiga namaa lolaasu lubbuun isaa hin darba. Isaan garuu mana Waaqayyootti gara mana Waaqayyoo deemuudhaan otoo tajaajilanii, otoo saba kana tajaajilanii gara Waaqayyootti kan deeman kun du'a miti, boqonnaadha. Maal jedha qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra uummata Roomee boqonnaa 8:33 kaasnee gaafa ilaallu jaalala Kiristoos irraa eenyu na fageessaa jedhe. Jaalala Kiristoos irraa eenyu na fageessa? Beeladhaa, gidiraadhaa, dheebuudhaa, qorumsadhaa, hidhaadhaa jedhe dubbatee jira. Egaa jaalala Kiristoos irraa homtuullee nu fageessuu hin danda'u. Waa'ee kee guyyaa hundumaa ajjeefamnaa jechuudhaan dubbatee jira. Burii keenya darbanii wareegamanii wangeelaaf wareegamuun jechuun waa guddaadha. Carraan kun namoonni baay'een har'as amantaa isaaniitiif wangeela dhugaatiif wareegamaa jiru. Wangeela Kiristoosiif wareegamaa jiru. Fannoo Kiristoosiif wareegamaa jiru. Isaanis isuma kana carraa kana argatan. Carraa isaan argatan carraa wareegamtootaati. Carraa warra kaanii miti. Badduun haalas safuus addaggiin hin beekne yeroo hundumaa waan badaa akkasii raawwatti. Garuu Waaqayyoon waan hundumaaf guyyaa qaba. Kun wangeelaaf wareegamuun carraa guddaadha. Waaqayyootu isaan barbaade namni sababa taate malee nama ajjeesuu hin dandeessu. Kana kan raawwate garuu Waaqayyoodha. Fedha Waaqayyoo ta'eetu umriin tajaajila biyya lafaa irratti isaan qaban isa kanadha. Armee keenya kanaatiin booda nuti har'a kaanee waldaa hafuuraa xoofoo fi deemsaa qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokko bakka bu'uudhaan obboleessi keenya itti aanaa koree waldaa hafuuraa xoofoo fi deemsaa qulqulleettii Sillaasee, obboleettiin keenya immoo Loomii Tasfaayee Walaayittaa Sillaasee miseensa waldaa keenyaa. Anis akkuma kana waldaa kana bakka buune akkuma beekamu yeroo gannaa, yeroo faasigaa, yeroo masqalaa, yeroo filsataa hojiiwwan xixiqqoo garaagaraa ni hojjetamu. Hojiin kun gaafa hojjetamu akkuma beekamu dadhabdoota Waaqayyoo dhaalaachuudhaaf itti uffisuudhaan ayyaanni kun kan kabajamu. Kan bara kanaa garuu hunduma dursa akkuma beekamu namni biyya lafaarra gaafa jiraatu hintsaa lama yookiin immoo mana lama ijaara. Tokko manni tokko bultoo Waaqayyoo kan itti galni Waaqayyootti dhiyaatudha. Inni biraan gamoon jalqabaa ilma Waaqayyooti. Nuti ijaarsa gamoo Waaqayyoodha.
mana waaqayyoo otoo hin ijaarin foon ilma namaa bultoo waaqayyoo irra bulu otoo hin ijaarin mana biraa yoo ijaarre mana keetti waaqeffannu yoo ijaarre faayidaa hin qabu. Hojii barakataaf ijoolleen ergan kun ni jiru. Birriin kun asitti miti kan ergame. Kanaaf yaadamee miti kan walitti qabame. Keessi keenya cabee waan tureedhaaf. Seenaan kun seenaa hunda keenya cabse waan ta'eedhaaf. Namni wangeelaaf deemu carraa akkasii boris hunda keenya nu qunnamuu waan danda'uudhaaf keessa keenyatti waan dhaga'ameedhaaf hojii waa biraaf oolu. Hojii iddoo biraatti laachuuf malle sanadha. Waa xiqqoo irraa kaasnee kan finne waan guddaa miti kan raawwanne. Akkuma beekamu dhufuun keenya kun gadda kana si yaadachiisuu danda'a. Gadda kana akka yaadattaniif miti. Abbaan keenya har'as jiru. Har'as hin boqonne abbaan keenya. Hana deemanii miti. Soba deemanii miti. Namarratti ragaan bahanii miti. Qabeenya namaa saamuuf miti kan isaan deemaa turan. Tajaajilaaf mana waaqayyootti gaafa deeman wareegaman. Kanaaf egaa wareegamummaan immoo wangeelaaf gatii guddaa kaffaluun eebba guddaa gonfoo jireenya nama argamsiisa waan ta'eedhaaf akkuma beekamu Tsabalaas Tsaadiqii hoolaa xiqqoo bunaa fi sukkaara qabannee kan dhufne isa dhumarra ibsina. Minaalbaata ijoolleen kanarratti hirmaatan birriin dhimma biraatiif dhufe karaa viidiyoos isaan qaqqabaa ergaan kun isaan qaqqabaa gama koodhaan jabaadhaa waaqayyo isinaa jabeessu gadda kana gammachuutti gadda lammataa waaqayyoon isinaa baasu lubbuu isaanii immoo bakka Abrahaamiin bakka Yaaqoobiitiin waaqayyoon nuuf haa boqochiisu jechuudhaaf guyyaa har'aa kan dhufnee jirra. Hunduma keenyatti dhaga'ame homaa gochuu hin dandeenyu. Abbaan keenya nuuf hin deebi'anii fooniin hin deebi'an lubbuun garuu ni deebi'u. Guyyaa murtuu nu ka'u nuti gara isaan gara keenya hin dhufani waan ta'eedhaaf daa'ima kana jajjabeessitanii kallattii qabsiisuudhaan gara fuulduraatti immoo yoo waaqayyo nu jiraachise walumaan taanee wangeela dhugaa kana isa itti wareegamne kana isa itti abaalamne kana isa itti cabne kana ol kaasuudhaaf wangeela sana lallabuudhaaf yoomillee duubatti hin deebinu. Waaqayyo isin haa jabeessu jajjabina lubbuu isiniif haa kennu. Abbaa keenya walda Yesuusiin gooftaan keenya lubbuu isaanii nuuf haa maaru. Ayyaana kana kan eebbaa kan nageenyaa nuuf haa taasisu. Jajjabaadha isiniin jenna. Homaallee isinitti hin dhaga'aminaa. Gaddi isaanii gadda keenyadha. Hunduma keenyatu miidhame isaan miidhamuu isaaniitti waaqayyo isin haa jajjabeessu. Nagaan kan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Kadhannaa dhumarra kadhannaa taasisnaa. Gara sagantaa isaanittan isin dabarsaa gama kootiin xumureera. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Kennaan waaqa abbaa arjummaan afur qulqulluu araarsummaan haadha keenya itti roomaadhaan hunda keenya duukaa haa ta'u. Tole abbaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa isaan haa dhageessu bara tajaajilummaa isaaniif haa dheeressu. Abbaan keenya dhugumatti egaati kan isaan tajaajila afaan Oromooffaa keessumattuu tajaajila afaan Oromoo babal'isuudhaaf hojii guddaadha kan isaan hojjechaa turani. Gara mana qulqullummaatti deemanii saba kiristaanotaa hunduma gara gaabbiitti fiduudhaan fooniif dhiiga waaqayyo akka isaan fudhatanii mootummaa waaqayyo akka isaan dhaalaniif hojiin isaanii inni guddaan egaati. Dhugumatti egaa abbaan keenya luba Zakkaariyaasis mana qulqullummaa keessatti egaa akkuma kana aarsaa ta'aniiru. Aarsaan kun egaa aarsaa wareegamtootaati waan ta'eef waaqayyo gooftaan keenya lubbuu isaanii mirga Abrahaam Isaaq Yaaqoob nuuf haa boqochiisu. Dhugumatti hojii gaariidha kan isaan hojjechaa turani. Kanaafidha jechuudha qulqulluu Yohaannis mul'ata isaarratti warreen uffata adaadii uffatanii kun eessaa dhufanii jedhee gaafa gaafatutti isaan kun warra dhiiga oolichaatiin miiccatanii addeeffatan warra mootichaaf kaadhimamanidha waan jedhaniif hojii gaarii warra hojjetan hojii waan waaqayyo keessa warra tajaajilan osoo waaqayyoof hojjetan wangeelaaf warreen boqotan hin du'an hin jennuun isaan hin boqotanii iddoo boqonnaa isaanii iddoo jalqabaatti kan isaan deebi'an waan ta'eef egaa isaanin waaqayyoon lubbuu isaanii nuuf haa boqochiisu. Maatii isaanii asitti hafan biyya lafaarra jiran immoo isaan immoo waaqayyo jajjabina isaanii nuuf haa kennu jecha egaa gara sagantaa itti aanutti kan nuti darbinu sagantaa hin qabanne sagantaa guddaa miti jechuudha. Abbaan keenya jalqaba ibsanii jiru waan ta'eef inni guddaan jechuudha nuti mootummaa waaqaa dhaaluu kan dandeenyu hojii gaarii yoo hojjennedha. Hojii gaariin immoo inni jalqabaa wal gargaaruudha, wal deeggaruudha, wal bira dhaabbachuudha waan ta'eef egaa akkuma beekamu abbaan keenya lubbuudhaaniin gara gannataatti yookiin gara iddoo boqonnaatti foon isaaniitiin immoo egaa gara iddoo waaqayyo qaal kidaan yookiin waadaa galatti deebi'anii waan jiraniif amma jechuudha maatii hafaniif maal hojjechuutu nurra jiraata. Akka waldaa Sillaaseetti egaa waan qabannee dhufne egaa booddeerra kan isin beeksinu ta'a. Warreen haftan warreen viidiyoo kana argaa jirtan immoo maatiin kun maal keessa jiru gara fuulduraatti immoo adeemsa kamiitiin jechuudha kan isaan gargaaruu dandeenyu kan jennu haala mijeessuudhaaf egaati manni amantaallee haala mijeessaati kan jiru akka dhuunfaatti immoo akka maabaraattis haa ta'u maal gochuu qabna kan jennu irratti kan nuti dubbannu jechuudha.
jalqaba irratti jechuudha dhimma kanarratti abbaan keenya wantoota amma isaan keessa jiran osoo nu gaafatanii haala jiru immoo akkamitti akka mijeessuu dandeenyu osoo faana dubbannee gaariidha sagantaa garma keessanitti illee ibsaa jiru. እሺ ማቲወን waaqayyo deemuudhaan deebi'ee dhufeera. Haati keenya aadde Buunesh faa walatta Maariyaam nu gidduutti argamu. Egaa maatiiwwan waaqayyo miseensi waldaa keenyaas biyya alaattis argamtan biyya keessaattis argamtan guyyaa har'aa kana kan jirru